naannoo Amaaraa Amaarri yaa'ii kaasee jira biyyitti. Nama hanga naannoo dhumee fannoon teenya nafne injifannoo galmeessine sin qabnu magaalaa qabanne qabnu taqabatamte maleedha. Uummanni keenya lafarraa buqqaa jira. Qotee bulaan keenya qotee bulaa Amaaraa dachii qotachaadhaan jiru. Ijoolleen teenya nagaan barachaadhaan jirtu. Ati mootummaa dheefiin jetta Abiy Ahmed mootummaan federaalaa waraana kutaa tokko dadhabee dilli kun harka kennuun dilli kun dhumuun kun booddeen keenya booddeen ilmaan Amaaraa maal ta'uudhaaf deema gumaa nama keenya kan lolatti nayxee fixuu kana eenyuutu nuuf kafaluudhaaf ta'a jedhanii gaafiitti haasanii jiranii jechuudha naannoon Amaaraa. Oppidiyoon garuu kanan dubbattu. Oppidiyoon namaa du'ee hin jettu. Dila namaa ka ol deemee sabeenitti karramiim ta'u kana Oppidiyoon hafuuran baaftu meelaala. Taayyeen faan hafuuran baasan namaa du'een jan. Koottaa waraana dabalama, koottaa galmaawa, ittisa maarreedhaa, koottaa leenji'aa malee namaatu du'ee ilmaan qotee bulaatu ol deemee sameen kanatti dhufu jira. Inuma maqaan dhoogartee akka waan ribootiidha. Akka waan ribootii waan lubbuun qabne karaa kaabaa kana makiinaan ol fe'aadhaa jiranii dilli ol fe'an kun eessa booda'aanee ilmaan keenya eessa dhaqan yoo du'an taaziyaa nutti hima yoo jiraatan nu garsiisa jettanii gaafattanii jarri kana maqaa kaasuun barbaadan dubbachuun barbaadan koottaa dabalama warri kutee hoo eessa booda'aan warri sameen dhaqe kun eessa booda'aan maali jiran jannata dhaqammo azaaba dhaqammo eegaatti miidiyaan Tigraay miidiyaa haawusiin garsiisi hanga boojeme mee hoottaa xiqqaattullee warra keessaniin salaam jaa akka gartee qalbiin isaanii tasgabbooytu jaanii hanga qaban garseen hoottaa farqatti tiivirra baa jedhii tiivirra baasan warra fe'oo Oppidiyoo warri naannoo Amaaraa lubbuu baatee fi miti qotee bulaan keenya barana tartiibaan dachiin qotannee kanaafuu mootummaan gumaa kafaluudha qabaa jedhaniiti Abiy as qabanii taa'uu jiran as qabanii Abiy dheengadda fuulli garagalee duraanuu maadiyaatiin fixee fuulli dottaatee jira dheengadda wanni akkas godhe gaafii keessaa kaatu. Lubbuu takka takkaaf itti gaafatamaan si nama keenya fannoo ta'e dhumte milishaa Amaaraa ka dhume itti gaafatamaan tokkodhaaf si jedhiiti Abiy Ahmed as qabanii taa'uu jiran. As qabanii taa'uu jiran. Oppidiyoon teenya wadaanyi garaa dhaabulu kuni wadaanyi nyaateetuma quufee rafee ka'u. Abbichuun maal je nyaatanii garaa dibif godhanii rafanii ka'anii abbichuun maal je viiva abbichuu keenyaa wajjin badhaadhina koottaa waraana Oppidiyoon kana malee waa takka quban qabdu meeshaa arri kana boru maaltutti aana jedhanillee yaaduu hin dandan warri sammuu akkasii qabu Oromoo keessaa Oppidiyoodhaa wajjin hin dhaabban warri waa yaaduu danda'u Oromoo keessaa Oppidiyoodhaa wajjin hin jiru. Warri sammuu qabu, warri barate, warri waa kaalkuleet godhee lafa kaahuu beeku. Oromoo keessaa tokkolleen Oppidiyootti hin dabalamne. Oppidiyoon giruuppii wallaalaa wali qaban, wallaalaa deemtaa jedhaniin eessaan taa'aa, fiigi jedhaniin garamiin fiigaa, nyaadhu jedhaniin hangamiin nyaadhaa. Liqimsi jedhanii maaliin liqimsaa warruma haq akkanaa qofa hundi warri Oppidiyoo dabalamee Oppidiyoodhaa wajjin jiru walliftoonnis kanuma akkasiiti. Rogeeyyiin Oppidiyoon Oromoo keessaa guurtee maqaa Oromoodhaatiin addeeftunis irra hedduun isaanii warruma taa'e jedhanii eessaan ta'a nyaadhu jedhanii hangamiin nyaadhaa hin nyaadhaa dhugi hangamiin irraa dhugu hangam naayyamtan warruma akkanaati malee Oromoo keessaa warri sammuu qabu sammuu if hoggantu sammuu hawaasa hoggantu qabu
بيخيسا في على استوك كلين أوبيدون أو جنجر ميلا لا خنا فكني لا أورمو خيسا نما أوبيدون نما أكمي وانجو مي أوبيدون نما أكمي أوبيدون شمال الإسفاد أوبيدون تايي دندها فاد كواتكم بي تايي فاد أوبيدون تنخا فاد أوبيدون أبادولا فاد أوبيدون أبي أحمد فاد نما إيجاك أبو بلا إفدور لالي أركو هندن ديني نما بيافي متي متاسات يادون دن ديني أبي أحمد بلا ربين جاما قولي نما وركنا أكنا أوبيدون يلا أورمو خيسا وني فريق أبا وني وايادا أوبيدون أو جنين رابن أنا ما ونين إلمان أورمو دا خبي جيرو غافر إلمان كيسان كان أوبيدون إسن جلا غورتي خراسة من إرغن كان تازيان إسن قلتمو إلمان كيسان نجرمو إيسا بودا آني وري الكوت إيسا تبودا آنيتي أماسي إلمان هي سالمان قتيبولا أماسي خود تاتي دولا جني دركي أنغورني الأوفات أجرن جرخين ما إبقاف دا وري على جرتن نما خيسن دولات تيما أسوخ خوتي إيه ست بود آنين بين المخي خبران ماس فوتي دوبار إركتا كأيه تيترت دوؤوت الروية ورى المان كي ورانا في برباد وريدي كأيه تيترت دوؤوت الروية ملي أكمل تايين فان أمة حربكا ناتي وغير رفو ملي واتكلم بين خلي واني بريسيف تاي في أدوس ورقة ديوسنا خلنا واني عسى خلي فيديو ناسي رتي جنا مانكي تايس وان بيخبر رئيس جنا مانكي إنه أدوس ورقة كتاو سويس ولفتو تخيني خبجمو ولفتو تخيني جالتمو أبلو إيجا واللفتوتا أورومو لا فارسيتن مالي في واللفتوتا لغاتي من فارسنا مالي كخجيبا فارستن واللفتوتا قرات آف إسنجل ديم قفا ما فارستن إنيو تاي هاي واللفتوتا أورومو لا ججبا لا جرا إيجا واللسا أورومو لا جتن ور إسن ولي قبدا كان نمني واللسا أورومو توهم بيخو مالي في يوخانس واللفتوتا أوبيديو دا مانجنا واللفتوتا أوبيديو دا واللفتوتا خيني خبجمو أوبيديو دا واللفتوتا بتنين وتهج تشيف واللفتوتا أكا خيني تقوتشو مات آف بول واللفتوتا نفكاتو ورا نوجين ديمو دندم ورا قراد آف أكا خيني تبولو يتين بريستو إني سلام مانتنا شافين هتك إيسه نيم فارسة دا فيبر وني أو بدي أم فارسة هندنو قراد أولتي دا ونو مان أو بدي أم فارسة هندي قراد أولتي دا خان أمانة دور الرأي قلي قراد أولتي دا so لبو نما نفن كان أمني خيني كقال بيخورك لبو نما هنفن تجراي كيست لبو نما هنفن قرو نم تقدوين تازيان أرومين تنقل لو سني قباتان وبدو مالف يوني تازيان تنقلت أمني نفنشلا علمي نما نفني يو خنا هندهمني تقطي منو هاتي تويس كاتي علمي خيه يتي أمني نتفنشلا خنافو أوروموتي تازيا قلت هنمينا خنا ولي قلت وبدون أوروميا خيست تسوما نماتو أولديمي دوئي هنجينا هندينو نجرالي هاتي يتي دا أبدين تيسم جانكي غنا دا تقراي دك اي دولي جون تاج أبسينا رفا جون إساني سكز جاين وبدون
juntaa cabsee dhufaa juntaa billeessina juntaa barbadeessina juntaan Tigraay bilisoomseeti naannoo Amaaraa walakkaa ol bilisoomsee harkaa qaba gubbaa taa'u jira. Juntaan walloo qabateeti Gondar maddii kiiloomeetira 20 irra taa'u jira. Amaarri naannoo isaa dhiisee baqateeti karaa shawaadhaa gabbaqachaadhaa jira. Ummanni Amaaraa qe'ee isaa dhiiseeti karaa lafa tuula baratti gabbaqachaadhaa jira. Sigalee garuu oppiyoon junta billeessinaa juntaan badee jira junta barbadeessinaa kaati qe'ee keessaa meeshaa keessa walaa waladhaa jedhama. Yeroo garii oppiyoon tuni akka teephiidhaa gartee waan teephii guune gaqqabdee sagalee reekoordii gootee hogguu bante sagalu san dhageessa. Oppiyoon waan jechuu teessu an oppiyoon if duraan beeka waan taayee faan jechuu ta'an waan shimilisa haasa'uudhaa ta'a waan if duraan beeka if dura killaayitiin dhiiroo arraan tan maal itti waraabee Amaarri maal itti waraabeeti maal dubbachuudhaa ta'anii I can guess beekon deesineer laafaadha seenaa isaanii gabaabaa fuudhaati waan isaan haason haala yerootii wajjii walitti hidhaadha oppiyoon maal haasa'uudhaaf teessi maal jechuu teessi ajandaan oppiyoodhaa maal ta'uudhaaf ta'a you can tell laafaadha so amma wanni nama Oromoodhaa kadhume kana tokkollee kan hin dubbanne afaan qabatanii wanni ta'aniif ummataatu nutti fincilaadha yookaanis dargaggeessi Oromoodhaa yoo taaziyaan tun galte kana booda olin deemuu du'ee bada malee olin deemuu kanaafuu hanga lolli kun karaa beetti bahuu taaziyaan takkalleen Oromiyaa keessatti kan galle warra dhume akka himamnetti walii galan oppiyoon naannoo Amaaraa keessattis waan kana yaalan Amaarri garuu didi bulchiinsi naannoo Amaaraa ni didi nama irraa dhume lakkoofsaan baasu jiran faannoon namkum dhibbaa olii dhume milishaan Amaaraa murruqte nafne kana hogguu taaziyaan galtu Amaarri qawwee dha'uu dhiisee jechuudha baqachuu malee laala dhageeffadhaa hogguu taaziyaan kun galtu Amaarri baqachuu malee qawwee darbee baqachuu malee taankii darbanii baqachuu meeshaa gurguddaa darbanii baqachuu malee Amaarri qawwee dha'uu dhiise maaliif taaziyaatu olla gale haa ollaa sarraa irra badhuu beeka baqachuu eegalan abisallaaleeti ihee lanyaam aloonem indaa hin naggaru Oromiyaa keessatti akkan himamne irra walii galan jechuudha. Maaliif naannoo Amaaraa lola dhiftee jirti? Lolaa miti ummannummaanuu akka ummatatti waan gantu keessaa nam 50-60 dhume fannoon misaan Amaaraa gantu keessaa magaata keessaa nam 50 dhume. Kana dhagee darsa isaa guurateetu meeshaa qabu kaan facaasee karaa Oromiyaadhaa baqa jira Amaarri baqachaadhaa jira. Juntaan nu dhuftee nu fixxi lubbuun asii galteeti Amaarri karayyuu baqachaadhaa jira. So kana gaamma Oromiyaa keessatti imma jirri wanni oppidiyoo qabee taa'u jiru hiraar isaanii guddaan gaafa Oromoon ijoollee isaanii tan asii guurree Tigraay fi naannoo Amaaratti fin'e kana taaziyaan galtee dhageesse eessabbaa keenyaaf keenyaadhaan rakkoon oppidiyoon keessatti guddoon takka kana. Rakkinni oppidiyoon keessatti guddoon takka. Ijoollee ol guurtan tanaaf of course itti gaafatamoon isin. Liqaambar araddarraa qabi. Kaabinee gandarraa qabi. Kaabinummaa keetiin ijoollee magaalaa ta'e keessaa guurtee ol ergite itti gaafatamaan si. Ammaasii bar rakkoon amma jirti. Itti gaafatamaan si guunju bar amata 10 boodaa miti. Amata 20 booda waa akhiratti ta'e kadhu. Amma itti gaafatamuudhaaf deemti. Amma itti gaafatamuudhaaf baatii dhuftu. Baatii lam. Maybe baatii sadii. Itti gaafatamuun kee akka durii miti fagoodhaa miti. Ijoollee arraan tana ol guurtanii namni Eertiraa dhaqe gadin Tigraay dhaqe gadin deebi'u carraa lamaan dhaqa. Carraan harki 90 du'uudha. Harki 10 booji'amuudha. Osoo kana beektuu ilmaan hiyyeessaa
asii wali qabdee gaafa ol ergitu itti gaafatamuudhaaf teessa ati kaabinee gandaa nam milishaan gandaa kajoollee Oromoo dirqiidhaan qabdee ilmaan qotee bulaadhaa du'aaf ergitu itti gaafatamuudhaaf teessaa jechuudha. Sigiree? Amma odeessa garii biyyarraa harkannaa biyyatti mindaan kafalamuu dhaabee jira. Mindaa kafalaan jiranii hojjettoonni gadii kanaa warri waasaa machuu carraan qabne zaabarra rakkoo hamtu keessiran. Haga ilmaan fi guddifachuu dhabuudha. Aayyoleen hundi ganda keessaa arra ono gudda geenyu baale keessaa harreedhaan deemanii qabadii nuu qicaadhaa garbuu nuu qicaadhaa jedhanii mootummaan akka mootummatti qotee bulaa dirqitee garbuu fi qabadii irraa guuraa jirti. Tanakaa tokko dooniyaa takka nuu kennaa warri qabdan ati ni qabdaa kintaan lama kennu qabdaa ati kana godhu qabdaa ganda keessa deemanii akkam goota dhaboo kana waraanaa fi raashina goonaa wara Abiy Ahmad waraana isaa waraana leensu kana nyaachisuu dadhabee jira. Bar Abiy kufee guusin jennu Abiy bar diigamee jira guusin jennu ragaa wajjin sindiro qabna garuu hin fudhatan. Waraana dila leenjisu kana dubbiin leenjisuu qofaa miti nyaachisuu ni danda'a. Hangam takkaa nyaachisuu danda'a. Waraanni Abiy dhageessanii haboo jedhame guuta Tigraay boojiti. Qoonqoon nu fixee jaa bar irreedduun bar qoonqoo himatanii. Akkasimi bar qoonqoon nu fixee ammis kana alballaa'u guyyaa meeqa waan nyaanni jedhanii bar ijoolleen dhugumaan nyaanni jira. Waraanni dur nyaanni qophaa'eetii fi baajirni biyyaa bahee fi nyaanni alaa fi keessaa seenee fi biyya keessaa faaktoriin qopheessee fi dhiyaataaf arra sun hin jiru. Hanga yoom Abiy Ahmad ganda keessa deemee boqqolloo qotee bularraa naa qicaa garbuu nuu qicaa kana nuu godhaa jedhee kanaan hangam takka waraana kana lolchisuu danda'a. Namni waan kana sammuun ta'e yaaduu hin dandeenye faayidaan qabdu ta'e haada fidhe hangam takka waraana miliyoona qopheessuu danda'a. Okay, miliyoona qopheessi. Waraanni osoo nyaanne nu mollolle onneen qabuuyiiti nu mollolle. Abiy karaa hedduudhaan hiddi jalaa guuramaadhaa jira. Karaa hedduudhaan takka waraana isaa kaayyoon qabu. Gaafii dharraan tana warri Amaaraa kaasee maaliif waraanni dilli kun harka kennaa rakkoon jirtu maali? If keessa deebinee if qorachuudha qabnaa. Waraanni keenya waraanni federaalaa lolaadhaan jiru kun dheessaadhaa jira. Duuba afaan nuti goonetti kadheessa dhawaa jennee dadhabne. Yeroo hedduu gaafa waraanni TPLF baqatanii gad deebi'aniiti fannoodhaa hojii wal dha'uun ammaas. Fannoon ajjeesuu duuba jira. Baddalagaan fannoodhaa waraana Oromoodhaa kaasii dhaqu kana yoo dheesse duubaa dha'uudha. Ramaddiin fannoodhaa akkas. Abiy Ahmaffaan fannoo naannoo Amaaraa jantana ramaddiin isaanii waraana asii dhaqu kana duubarraan hiriiranii yoo achirraa gabbaqate fannoo duubaa dhawaa jechuudha. Yoo TDF irra aante waraana isaanii ifdoo siquu danda'u. Filmaanni maali? Akka achiddu jarri fannoodhaa eegaa kum dhibbaa ol irraa dhume booda loluu dhaaban. Warri achi dhaqee dhumaadhaa jiru ammallee harki 80 ilmaan Oromoodhaati. Oppidoodhaatu guuree Oromoo geessaadhaa jira. Amaarri farqaa lola baatii seen duraa san dhume. San boodaan booda deebi'eeti akkuma gaafa TPLF Eertiraa wal dhabde ilmaan Oromoodhaa hiyyeessa fanjiin naqanitti arraas kachi dhumu jiru ilmaan Oromoodhaa jechuudha fannoon duubaniirti. Kana eenyu godhaa jira? OPDOdhaaf godhaa jira.
OPDO isintu godhaadhaa jira kana gaawwanni itti gaafatama jalaa tasuma bahuudhaaf hin teenyeef itti gaafatama jalaa tasuma bahuun teessan yoom maybe next month 2014 kana achi bahuun teessan achi bahuudhaan teessan akkaan ibbeewutti hin beeku dhumaatii Abiy Ahmed lamada biyya keessatti qaaleensi jiruudha duraan mootummaan dhoysuudhaaf tattaafattee bakka dhoysan bira kutee jira jiruun qaaloytee samii seentee jirti namni gabbahee waa bitatee galuu hin danda'u sigala namni gabbahee waa bitatee galuu dadhabee jira so kun maal godha osoo ooleen bulle namni hugguu jiruu dadhabe jiraachuu hugguu dadhabe filmaanni tokkicha hoo maali mootummaa akkana isa goote tana afaan garagaluu qofa so me wanta koni sidam warren Abiy deeggartan me tasgabbawa maal deeggaru jirra garam deemu jirra Abiy Ahmed biyya garam oofaadhaa jira akkuma afaan inje kana khara badhaadhinaa khara oofaadhaa jiramo biyya karaa hiyyummaadhaati oofaadhaa jira ummata Itoophiyaadhaa kana Oromoodhaa fi warra kaanillee kasaaraa keessaan baana keessa galchaadhaa jiramo dhugumaan ummataaf tolee ummata kana duratti oofaadhaa jira adeemsan maantana deemu kanaan Abiy Ahmed ummataa fi biyyallee eessa geessuudhaaf taajaatii mee suutatti yaada jarjara malee suutatti yaada deebisaa mataan keessan isinii kenna deebisaa sammuun osoo jibbaadhaan hin guutamne sammuu tana rabbiin sira kaayame sammuu tana yaadi